Timbulani nu agarsiis Nasriddini bareedinni Islaamaa manarraa jalqabaa dubbii haadhaaf abbaarraa waan hin dhaammadhuun qabaa dargaggoof dargaggeettiin dhagahaa yaa shabaabaa hamma fedhee jiraattu addunyaan kun gabaabaa wanti ijaaramee jiru hundisaa ulaa qabaa ulaa jannata keetiitti jabeeffadhu haadhaaf abbaa shirkittaan waan jaraa jabeesse rabbiin jaban qaddamadhu bu'aa qabaa faayidaa duniyaa diinii islaamumaan babaanaan nu agarsiisa diinii maatiin gariin ilmaan piyaadee arguu maraataa gariin dhiyeenya taa'ee dhaqee laalu irraanfataa keessatti zabanammaa ilmaan biyyaa fagaataa adafee of duuba yaadatu jireenyaaf tattaafata jiruun addunyaan guutuu eessaachi tarkaanfata garaa waa dhale meeqate mimmaan lolaafata meeqatu akhiraa deeme hilmaan yaada gubata waa hirganii gargaaru qofa gargaarsa seeta ijaan sillaaluuf dheebotaa naadhaaf abbaan keessanii islaamummaaniif abbaanaan nu agarsiis Nasriddini Rabbi waan akki jara akkas jabeesseef qabaa keessatti gaafa jarri humni jaraa dadhabaa al tokko sirkaa baanaan argiteen bituu qabaa ati baati baallamtaa namni guyyaaf wallaba qabaatus dhabdus dhaqee ilaalladhu bu'aa qabaa gariin itti jallatee itti hojjeta waan dabaa dhalateerraa guddate argaa jaraa dadhabaa kaafiralleetu ta'an akkiin jaraa jajjabaa amma amantii kentu inatti dirqama khidmaa qaba.